balleessi. Balleessiteetti balleessireetteetti kun amanteetti. Balleessi. Naannolee walumaan jedhamti. Kaarii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan nagaa keessanii alhamdulillah jirra fayyaa keenya. Daawwattoota faamilii keenya deebinee dhufnee jirra har'a waan haaraadhaani. Engaddaa akkuma beektan viidiyoo tokko waraabnee turre waa'ee abbaa manaa fi jireenya haadha manaa gidduu jechuudha. Isaaf har'a Mukaalis dhiifama gaafachuu qabdii kan jiruu fi dhiifama nagaatamu si gaafatti. Namoonni hedduun yaada barreessanii jirtanii yaada keessan laallee jira jechuudha. Yaada keessan laallee jirra. Kanaaf iyyuu Mukaalis dhiifama gaafachuu qabdi. Ija kaameraa duratti dhiifama gaafachuu qabdi. Akkasumas sababiin isaas abbaan manaa yeroo deemee bakkeedhaa dhufee akka sana ta'uu osoo hin taane kabajaan miillitti caammaatti miilli baafamee miilli caammaa miillatti baafamee dhiqamuu qaban doomi shaambin lukaadhaan akkatti beekamu akka aadaa keenyaatti. Kanaafuu maal jettamee jedhamtu si dhaggeeffadhaa walitti eebina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota my family. Nagaa keenya alhamdulillah kuma beekamu kun buna dhugaa jirra. Kanuma keessa immoo uummata keenya maaliif yaada jira kanarratti deebifnu isaan akkuma beektan uummata keenya irratti dhiifama jechuu qabdaa naan jedhanii. Garuu maal balleessitan garuu wanta jechuun yeroo hundaa abbaan manaa yoo bakkeedhaa nyaata dhugaa baatiidha. Maaliif haati mana keessa jirti waan ta'eef. Ani immoo yeroo hunda hin jenne al tokko hin jedhe malee yeroo hunda hin jenne ilmuhum balleessira jedhe. Rakkoon qabu dhiifama naa godhaa. Hunduma uummata hordoftoota keenyaaf anas dhiifama nan balleessee abbaan manaa yeroo bakkee deemee dhufee akka sana teessee matamuu kun dogongora kootii jedhe amma. Hordoftoota keenya walumaa galatti hordoftoota keenya balleessee. Balleessiteetti balleessireetteetti kun amanteetti. Balleessee ariifu bunaa godhaa bakka egaa antana wallaa baay'ee kanan arge utuu haati mana keessa jirtu abbaan manaa bakkeedhaa nyaachuun hin ta'u kan jedhu deddeebii jira. Kanaaf iyyuu egaa yaadni namni koo zim jedhe waan balleessuun itti yaadee kee waa barreessaa beekama waluu komentii sirrii jettani akka inni komentii tokko dubbisetti yeroo abbaan manaa bakkeedhaa deemee dhufu haati manaa akka baabayii yookaan simannaa gaarii gochuudha qabdi malee nyaata hojjannettee miila walirra buufattee teessee akkanuma taa'u qataan ol inni hedduuni. Kanaaf iyyuu daawwattoota keenya gabaabumatti balleessaan isiidha. Anis garuu waa xiqqoo ishee akkan jarjare niin beekaa. Wanta hin jarjare osuma isiin fakkeenyaaf waa dadhabdee yookaan rakkina godhattee nyaata hin hojjanne tahee ariifadhee maaliif nyaata hojjechuu didde jedhee xiqqoo isii garaa kootiif jecha yeroon ishee loluu xiqqoo isii waan hin balleessin garuu isa kana simti murteessaati. Kanaaf jireenya haadha manaa abbaa manaa keessatti waliigalteen dirqamaa akkasumas abbaan manaa yeroo deemee galu haadha manaa isaa fuula iftuudhaan fuula gammachuudhaan fuula nawwaramaa ta'een arguu fedha jechuudha. Yookaan ammoo yeroo inni bakkeedhaa deemee galu isiin fuula guurtee jedhaa akka walitti dubbachuu ta'e galgalii goolii galamne goolii ta'e wanta jireenya hadheessa jechuudha. Jireenya hadheessa. Jireenya abbaa manaa haadha manaa kanatti bareedamee dhaamsa gabaabduu simee akka dhaamsaatti maal dhaamtaa? Laa wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf jireenya keessatti wanti bareedu walumaa galteedha. Yeroo abbaan manaa gadi bahee ol galullee waan inni fedhu guutuudha. Kanaaf iyyuu nuyi haadhuma barumsaa kan taa'u kan hin ta'u yaani gaafuma yaaduma keessan irratti baruuf goone malee fakkeenyarraan godhe malee piraankii kana an waan kana dalageef miti. Wanti ta'uu qabu dalageef miti garuu barumsaa ta'uudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu warra dubartoonni akkuma isin jettan iyyuu warri abbaa manaa keessan yeroo ni alaa galuu babbareedanii qulqullooftanii inni waan inni fedhullee hin guunne
guutaa dhiisaa jaalala keessan mi'eessaa warrumti wantina dogongortanii galxaana Wallahi, jettanii ayyaanatti jaalala bultii keessan camsaadhaan bultii umti walii galtee hin qabne bultii umti abbaan manaa yeroo gadi bayoo deebi'u ishqii hin qabne bultii miti sirriidha wallahi bultii miti waa hedduu agarree jira qabaatanus dhabanus waliin jedhe fayyisaan waliin jechuudha. qabaannus dhabnullee walumaani qabaannus dhabnullee walumaani jedhamti kaanis kanaaf daawwattoota keenya viidiyoo kanarraa barnoota fudhattu jenneeti kanaaf salphumatti akka piraankiiti garuu abbaan rabbi laaffisee barnoota guddaa irraa fudhachuu danda'a dhiifama isiniin jettee abbaan warri dogongora badii kan keenyallee nutti himtanii nu gorsitanillee gorsa galatooma yaada keessaniifis illee baay'ee galatoomfadha maaliif amma beekan walirraa barachuu amma beekan walii kennuu waan akkasii inshallah kala kontrata shoolumaan jirra jibesa subscribe godhaan jirtan namni viidiyoo kana argitan hundi subscribe gootu wal biran darbin isinin jedha kuno kaalidoon keenya isinu bira jira kaaligootu subscribe godhaadini kaika kota dhaabadhuuti hundumti keessanoo dhiniin taa'e salaama haadhiin dura salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhiin Salamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu. Hordoftoota keenya. Hordoftoota keenya. Dirra jirtu. Dirra jirtu. Subscribe nu godhaa. Subscribe nu godhaa. subscribe miti subscribe harkaa dubataa jirtu subscribe jedhu Subscribe godhaa godhaa. asirratti nu eegaa Asirratti nu eegaa. nu isin jaalanna dhiniin Wani si jaallannu. kanaaf daawwattoota keenya yoo rabbi jedhee yoo isin jajjabeetanii subscribe illee nu gootan asirratti waan akka diraamaa piraankii akkasumas waa'ee bultii irraa waan barnoota namaaf ta'u waan namni irraa fayyadama jennee yaadne tokko tokko qabannee asirratti ni dhiyaannaa kan isin irraa eegamu gaa akkasumas yaada keessan baay'ee murteessaadha keessattuu komentii jalatti akkuma dheengaddaa yaada keessan yoo barreessitan maaliifi wanti gama keenya sirraa yoo jiraate sirreessinaa wanta na biraas yookaan isii biraas sirraa yoo jiraate sirraa jechuudha maatii jaalalaa kana jajjabeessaa isin malee waan qabanu yaada keessan qoqqoodaa fi isa dhumaarra maal jettaan himeme kanaaf yoo inshallah waan bareedaa qabannee isin dhufnaa akkasuma nu jira jirtanillee numa beeknaa inshallah share nu godhaa akkasi daawwattoota keenya kabajamoo isin jaalannaa yoo rabbi jedhee sagantaadhaan kuma tokko subscribe kuma tokko nu gaa bakka kuma tokko gaama jechuun kana boodallee yaallaa jechuudha maali oromoo miidiyaa meeqa ta'e mama kanaaf share nu godhaa akkuma nu guutuu nu yaalaa isiniin jenna inshallah yoo kuma tokko nu guutanii maal jetta yoo kuma tokko nu guutanii bakka ani wallahi waan mangodhuuf hin qabu bakka Ngutan inshallah. Aku mangod wallahi. Surprise guddaa isa gootaaf. Inshallah. Yoo kota ko dafee guute surprise waan guddaa tokko. Inshallah. Eshi. Akkasi kabajamtoota daawwattoota keenya inshallah sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a kanadha asitti goolabee jira isin jaallannaa nagaan nuuf tura gaafii yoo qabaattan akkasumas yaada keessan komentii lanuukaa የዛሬ ቪዲዮ kana fakkaata